isan argitaniitu laata. Ilmaan Oromoo hundi keessan keessaaf ala jirtan hundi keessan namni viidiyoon kun isinitti dhufe hundi keessan sheerii godhaati guyyaa qiyaamaatiin isin qabe yoomal qiyaamaatiin isin qabe hunda keessan namni viidiyoo kun isin bira ga'e hundi keessan sheerii godhaati sheekota Dubaay keessa jiran Oromoo Dubaay keessa jiran biraan naa qaqqabsiisa. Mucaa isin suuraa irratti argaa jirtan kun viidiyoo ishee akkuma argaa jirtan kana imimmaan dhangalaaftee imimmaan ishee buusaa jirti kontiraatadha kan isheen hojjettu mana xalabaa Joordaan maallaqa naa ergi jettee mucaan kun nama kanatti ergite Abduu Kadir jedhama gurbaan isin suuraa asirratti argaa jirtan kun. Abduu Kadir kun har'a borin sii gasha siin erga otuma ittiin jedhu guyyaadhaatiin mucaan kun amma sadarkaa dhumaarra geesseetti of ajjeesuu jechuudha. Maatiin biyya keessa jirtan warri biyya keessa jirtan maatiin mucaan kun biyya ormaa keessatti waa of gootee jettee jennaani gumaa kan isin barbaaddan nama kan biraarra otoo hin taane Abduu kan biyya keessaa nuun tolu kan biyya alaa nuun tolu shamarranuma biyya namaa jirtu kana maaltu afaarii gallakkisee laata rakkinni ishiidhuma irratti roobee kan inni caamu jechaadha. Nagaan waaqayyo lafa jirtan isiniif haa baay'atu hordoftoonni chaanaalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha waaqayyoof galannaa ta'u isinis nagaan waaqayyo lafa jirtanitti si wajjin haa ta'u yeroo hundumayyuu isinirraa hadda hin bahinaa nagaan waaqayyo isiniin jedha obboloota koo har'a viidiyoo gabaabaa hojjechuudhaaf fuuldura keessan dhufee jira isas immoo of eeggannoo akka taasiftaniif isiniin jedha. Maatii otoo hin ta'in haaraa kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa walirraa barannaa isiniin jedha. Namoonni maatii taatanii jirtan immoo jalqabaa kaastanii hamma ammaatti jechaadha na jajjabeessaa kan jirtanii eebbifamaa isiniin jedha. Hammas turtiin keessan na wajjin haa ta'u viidiyoo kana laayik gochuudhaan obboloota keessaniif illee sheer godhaatii akka isaanirraa of eeggatan jechaadha. Gara fuulduraatti akka dafqa isaanii hin nyaatamnee fi viidiyoo kana biraan ga'aadha. Anallee na jajjabeessa isiniin jedha yoo wal fayyanne gaariidha isiniin jedha obboloota koo. Egaa gara yaada kootitti yeroon darbu obboleettiin viidiyoo ishee ilaalaa turtan kuni obboleettii gaa'ela dhaabattee jireenya ishee jijjiiruudhaaf biyyaa baate jechaadha. Biyyaa baate gola namaa keessa hojjetti beektu ka Saawudii irraa gara Dubaay fa'aa erganiiti birrii achirraan jechaadha kan isaan galfatan karaa halaa yookiis immoo gabaa gurraacha kan jedhamuun baankiirraan xiqqoo birreeni gadi jedha yookiis immoo gadi rakkasa waan ta'eef karaa alarraa kanaan nuuf haa dabalamu jedhanii akkamittiin akka fidan beeku waan ta'eef dafqa isaaniiti waan ta'eef alarraan karaa ijoollee keenyatti jechaadha kan isaan ergatan. Ijoolleen keenya immoo yeroo baay'ee ijoolleen Oromoo keessumaa ijoollee keenya shamarranii wanti isaan irratti raawwachaa oolan ijoolleen keessumaa ijoolleen dhiirota biyya namaa keessa jiraatanii waan hamaa gurra namaatti hin tolle jechaadha. Jaalalaan gowwoomsuudhaan waan meeqa jedhanii sossobanii jechaadha. Mana madaamii keessallee baasuudhaan jechaadha waan hedduu irratti raawwatanii ijoolleen keenya jechaadha biyya namaa keessa yeroo isaan jechaadha reeffi isaanii galu kaasaan immoo yeroo isaan maraatanii uffata isaanii gatanii biyya namaa keessatti yeroo isaaf walii gadi fiigan kaan immoo paaspoortii isaanii irraa fuudhanii yeroo isaan halatti gadi ari'an ofirraa argina jechaadha. Isa kana jaratu godha otoo hin taane isaanuma keenyatu godha jechaadha. Kanaaf obboloota koo micayyoon kun gaa'ela qabdii birrii kana naa ergi jettee Dubaay Saawudii irraa gara Dubaayitti itti ergite jechaadha. Mucaa kanatti ergitee fi maqaasaa mucaan kun Abdii Kadir jedhama jechaadha. Namoonni beektanii namoonni itti dhiyaatan adaraa waaqayyoo adaraa rabbii adaraa uumaa keessanii adaraa amantii keessanii jechaadha. Mucayyoo kanaa fi maallaqa ishee akka deebisu godhaa isiniin jedha. Kanatti aansee mucayyoo kana qarshii naa ergi jettee itti ergitee inni hin dhorkatee inni ishii gane jechaadha. Gaafa kana mucayyoon obsitee eegdee gaafa dadhabdu maali goote kinoo akka kanatti abdii kutattee boo'aa jirti. Gaa'elli ishee diigame jireenyi ishee diigame mucayyoon kun abdii kutannaarra jirti. Lubbuu ishee irratti murteessitee of ajjeesuudhaaf jirti jechaadha. Obboloota koo warri qarshiis nama ergitan warri hojii garaagaraa hojjettan dafqa ijoollee keenyaa kan nyaattan Rabbi waaqa irratti isin hin dhiisu dafqi namaa ibidda ta'ee isin guba. Sababni isaayyuu akkatti hojjennu beekna jechaadha. Ani sa'aatii kana sa'aatiin sagalee viidiyoo kana hojjechaa jiru sa'aatii meeqa akka Itoophiyaatti akka na biraatti sa'aatiin 2 jechaadha. Hin beektu beeruutu amma duubatti harkifata. Sa'aatiin 2 akka Itoophiyaatti sa'aatii 9 jechaadha halkan keessa. Maafan yoo naga'e hojii hamman xumure jechaadha. Akkanatti kushina namaa keessatti qorra jechaadha qorra biyya harabaa jechaadha hin beektu waan ta'eef ganna
qorra isaanii keessatti gubachaa dhukkuba meeqa jechaadha ofitti fuunee jechaadha. Bona immoo aduu isaanii keessatti ciincoofne bilchaannetti finna malee tolatti miti jechaadha. Fincaa isaanii miiccinee hunda udaa isaanii miiccinee jechaadha. Kanaaf iyyuu jechaadha warri dafqa ijoollee biyya namaa keessa hojjettu nyaatanii ibidda ta'ee sin guba. Har'a nyaattanii jiraachuudhaaf, har'a ittiin uffattanii buluudhaaf, har'a ittiin akka barbaadan taa'uudhaaf jechaadha. Warri gaa'ila namaa diigdanii, warri jireenya namaa diigdanii, warri birrii namaa, qarshii namaa, dhiiga namaa warri nyaattan isiniin tolu ibidda ta'ee sin guba. Kanaaf iyyuu hojii keessan irratti amanamummaa qabaadha. Ijoollee keenya hin miidhina hadaraa keessan. Inni gandi nu miidhu iyyuu nu ga'a. Inni lammiin biraayyuu biyya keessatti iyyuu jechaadha. Lammii keenya cafacafee morma irraa gatee inni ajjeesaa oolu nu ga'e nu miidhina nu dhiisa adaraa rabbii adaraa waaqayyo. Inni dhiiraa ati borutti intala durbaa tokko hin godhattu. Haadha manaa keeti borutti dubartiidha. Ishee ati har'a boochistu, ishee ati har'a irraa nyaattee akkas gadariitu jechaadha. Ishee har'a du'aaf jechaadha. Lubbuu ishee irratti murteessaa jirtu kana maaliif boruu kee yaaduu dadhabda? Ishiin durbaatis maaliif obboleettii kee akkatti ishiin hojjettee fiddu hin beekta waan ta'eef maaliif mitu? Adaraa keessan ijoollee keenya dhaabadhaatii hojii keessan laala. Hojiin keessan sirrii miti dhugaa rabbii jechaadha. Ijoolleen keenya keessumaa ijoolleen Oromoo baay'ee tokko ulfaatudha jechaadha. Ijoolleen yeroo baay'ee jararraan ergatu jechaadha. Jara warra Amaararraan kan isaan birrii isaanii ergatan jechaadha. Kanaaf iyyuu amanamummaa qabaadhaa hojii keessanitti irratti. Wantuma isin har'a hojjettan iyyuu isuma dafqa keessanii dafqitanii fiddan iyyuu kan isin nyaachisu rabbidha. Raftee bakka raftetti hafuu dandeessa. Dhaabattee bakka dhaabattetti gogdee hafuu dandeessa. Rabbiin lubbuu kee jechaadha. Lubbuu kee kana kasi keessa kaa'ee bakka dhaabattutti, bakka teessutti, bakka raftutti, bakka kamitti iyyuu si keessa fuudhuudhaaf mirga qaba jechaadha kan isa dhoowwu hin jiru. Kanaaf gaafa fuula rabbii deebifte waan deebiftu hin qabdu. Imimmaan obboleettii kee, dafqi obboleettii kee, dhiigni obboleettii kee, gaddi obboleettii kee rabbi biratti sin dhiisu. Adaraa kee jireenya boruutiif jettee waan boru taatu waan hin beekneef dafqa obboleettii kee ofitti hin dabarsin. Amanamummaadhaan hojii qabdan irratti amanamummaa godhadhaatii amanamummaadhaan hojjedha. Adaraa keessan ofitti hin dabarsinaa qarshii nama. Maasinii godha. Yeroo har'aa kanuma ofii keenyaan hojjannee jiraannuyyuu ittiin jiraachuun baay'ee tokko ulfaataa jira jechaadha. Amma utuma nyaattuu jechaadha. Amma qarshii ishee irraa fute kana utuma nyaattuu jechaadha. Utuma nyaattuu otoo nyaanni sussifee achumatti haftee maal goota? Birriin nama gowwoomsa garuu amanamummaa waan hundumayyuu caala. Ijoollee keenya akkatti isaaf fidan birrii kana otoo obboleettii koo taate, otoo dhala koo taate akkama haa taatu jedhaati akkasitti yaadaa jechaadha. Maaliif obboleettii kee miita? Maaliif obboleettii keetii irratti waan hamaa yaadda? Dhugaa ani yeroo tokko dhugaa rabbii waan dubbadhutu na dhibe. Ijoolleen keenyas immoo birrii keessan abbaa argitanirraa hin ergatina. Nama amanamaa, nama qaaman beektan yookiis immoo hiriyoota keessan iyyuu ta'ee nama qaaman itti siqxanii beektan yoo ta'e malee hin ergina birrii keessan. Sababni isaanii isin nyaata namni namummaa miti yeroo har'aa bineensa ta'ee jira waan ta'eef qarshii keessan akkatti fiddan beektu waan ta'eef baankiirraan ergadhaa gadi qannaaseedhaan iyyuu isiniif haa ergamu jechaadha. Gatii xinnoodhaan iyyuu isiniif haa ergamu sirii isaa dhabuurra jechaadha. Warri gaa'ela dhabdan gaa'ela qabdan gaa'ela keessan dhabdu sababa birrii karaa ergitan kanaan sin gananiin jechaadha. Maaliif isin nama naannechaadha abbaan manootii keessan. Kana jedhanii sin amanan yookiin immoo walitti dhufeenya waan ta'e uummata siniin jechuu danda'u jechaadha. Duraan dursaa totti yaada. Ergadhaa karaa baankiitiin rabbi keessa jira yoo ta'e ishuma xiqqoo tanatu isiniif baraka godhata jechaadha. Rabbi keessa hin jiru yoo ta'e immoo karaa kamiiniyyuu uumaa si fayyaduu hin danda'u. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhadhaa adaraa keessan birrii keessan akka argitanitti fuutanii ergina nama eenyummaa isaa hin beekne. Bakka bahee kan hin beekne yoo inni bilooksiin godhe nama gaafattan kan hin qabne adaraa keessan dafqa keessan laala. Gola haadha hormaa keessatti haati hormaa otoo meeqa isin ija malee sin laaltu ijoollee isaanii otoo isinitti iyyanii kaan dhukkubsataa astaamamtu jechaadha. Dhukkubsataadha kan isin gargaartanii birrii kana fiddan. Umurii keessan gubdanii yeroo keessan gubdanii jireenya jiraachuudhaaf malee jechaadha. Biyya keessatti isa dhiibneeti birrii kana kan hojjechaa jirru malee tolatti miti jechaadha.
Kanaafiyyuu hadaraa keessanii isinis warri ergattanis of eeggannoo godhadhaadha. Warri ergitanis immoo dafqi namaa har'aaf isinitti mi'aawuu danda'a. Garuu borutti lubbuu keessan ibidda ta'ee isin guba waan ta'eef jireenya har'a darbu foon har'a gabbatu jettanii ruuyii teessanitti hin hanqisinaa. Ruuyii teessan hin guggubinaa. Afaan jaraatii yoo dhageessan afaan Oromoo silaan dhageessan hadaraa keessan. Adaraa abbaa keessanii, adaraa haadha keessanii kan maalillee dhageessan Rabbi sodaachuu dhiistan. Waan nama ofitti hin dabarsin akkanuma keenya Waaqayyo nu haa jiraachisu. Egaa baay'ee tokko ulfaata haalli bara kanaa jechaadha. Kanas isiniin jedha hordoftoonni kiyya nagaannaa tura. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti yaada yoo qabaattan koomeessaa ta'u waan kamiyyuu naaf ka'aadha. Ani immoo na fudhadha isiniin jedha. Baay isiniin jaaladha.